Akkam jirtu maatii Saamii Hordofan. Akkuma beekamu chaanaaleen kun kaartoona bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an adda addaa isiniif qabannee dhiyaanna. Kanaaf like, subscribe, share gochuun nu bira dhaabbadhaa. Siini mucaan caaltuu akka inni itti baala gaa'ee tu argite hidhaan akkas baala geedhaayi. Shunkurtiin kun maal godhe mammoo? Taappellaa isaa sitti fincoofnaanii birrii 100 adabamtu jedhu beektanii? Eeyyee beeka. Amma birrii 150 godhanii naan jedhiga. Maal dabalu jettee totimmoo? Mucaa caaltuu tuunii dhaqee achitti fincaa'uu milishaan ta'e tokkoon qabattuuni. Innaanoore. Birrii 200 laatee isaafu qabii horofaa fincaanichaatiifidha dhibbinnaaf immoo hin jedhuuni. Akkam jirtu barattoota? Nagaa galata Waaqayyoo barsiisaa. Utuu gara barumsa keenya irraatti hin darbiin isa kaleessa baranne waa'ee hir'isuu xiqqoo shiqaafii irraa isin gaafadha. Tolee barsiisaa. Tolee Saamii, gaaffii kana siiniin si gaafadha. Burtukaanii 10 yoo qabaatte 5 caalaaf kennite 2 immoo barattuu ishee haaraatiif yoo kennite meeqatu si hafa? Dhiifama barsiisa. Caalaadhaaf tokkoyyuu hin laaddu. Hunda isaayyuu barattuu ishee haaraadhaaf hin laadhanu. Maal inni dheengadda gaafa bitateen alaateera? Hin kennu maleen nan du'eeka. Maal? Siinim caalaa har'a waan hin ta'e. Har'a immoo maal taati? Sila so'otu warraa borii waan ta'e inni nootlu. Dheengadda feesbuukii irratti intala isheen ani sooressa jedhee duukaa wal barreessan. Maal taate? Isheen immoo maal taati anaadha malee. Har'a maal hin ta'e sitti fakkaata? Sawirratti makiinaa irraa utuun simmintoo buusuu natti hin dhuftu? Nan salphaadhee naan jedhiga. Maal siin jettere? Naatee maal hojjechaa jirta gaafa isheen naan jettu harka qalleeyyotaa fi mana ijaaraa jedheen. Innaanoo si amanteere? Eenyuun sitti fakkaadde? Ana Saamiidhaa mikkoo. Amma yoonaa nan barreechuudha mati. Sitti na agarsiisa koyi. Na amantee na ammattee na dhungachuuf ennaanuu safuudha. Aadaan keenya nayyamu deeman didee malee na dhungatti turteedha. Ay maali gaa zarii akka isheetii naan jene ejjantu. Yoo barbaaddees ishee naa dhiisuu dandeessa. Maal? Siinim shaayiin tokko birrii meeqadha? Birrii 10 qofaa. Sukkaarri isaa? Sukkaarri isaa toladha. Birrii tokko iyyuu hin kaffalchiisu. Si haa eebbisu. Kiiloo 5 godhi bakka. Maal? Sareeqoo duraan kootu nan fuudhiin dura waa akkoo naaf bitta turte amma maaliif dhiiste? Qurxummii qabaanii qurxummiif nyaata kan kennu hanga qabuun itti raamikkoo. Maal? Wayyoo lammaffaan durba baankiidhaa hojjettu jara jedhamoo nan du'eeka. Maanni maal si godhan? Intala ishee illee baankiidhaa hojjetti tole naaf jette illee siin hin jenne illeen. Eeyyee naan jetteetta. Si diddeemini siluma isaayyuu qalbiin koo nan jaallanne. Dhiisii naaf dhiisii edeen nana didde siluma.
Utuu akkas ta'e maa nattiyyuu baay'ee natti tola ture. Ganamaan naa bilbiltee guyyaan har'a natti tolaan jiru. Na fuuteen baatu naan jettu achi booddeen immoo maallaqa qabadhee hin jiruun jedheen. Sanaan booda maal naan jette sitti fakkaate? Kottuu waan harka maallaqi jira wajjiniin baanee bashannanatu siin jettee gaarii ture. Maal akkas naan jetti? Sii liqeessee dhanneen bashannanuu naan jettu? Sanaan booda na cufte. Maal? Sii liqeessee? Siiniif jingilloo akkamii? Jirro maal barbaadde maal siif kennume? Hindaaqqoo faranjii qabdaa? Jira kormaa moo haadhoo barbaadde? Kormaan meeqadhaa? Birrii 700. Maal? Maal na fuudhee ala na baasaayi? Siinim har'a waan hin ta'e Har'a immoo maal taate? sila ganama dhaqee kobilii beenzila baajaajii kootti guuttadhallee siin jedheen si biraa deemimni. Eeyyee guuttatteetta? Otoon guuttadhe si wajjinin taa'ee baasee eegamoon. Maanni akkamittiin hin guuttatiin hafte mee natti himi? Gubbaa gabaa baankiidhaa kaasee hanga kobiliitti ani baajaajii koo gaffaadhee gaafa achi ga'u yoo maal naan jedhan gaariidha sitti fakkaata. Kan meeqaatti si buusu yoo siin jedhan gaariidha? Maal akkas naan jedhu gaafa ani gaffaadhee dhaqee kan dhibbaatti naa buusittiin jedhu. Amma reefu daqiiqaa 5 dura dhume naan hin jedhu aaree gubadhee bobee. Naanoore Anaan eqqoo kan na aarsee beenzillee dhumuu miti. maaltu si aarsere? Daqiiqaa 5 dura dhumuu isaa dhagaay. Maallee ilaallata rinaan itti fufime amma haasaage. Aaree gubadhee bobee gaafan. Maal saspeensiina goota? Dafi natti miifiti. Sanaan booda gaafan asii achi galagalu shaaloon kaaffeen arge. Innaanoore Nan ilaale. Akkan tarkaanfii irratti fudhadhu na gochaarra. Sanaan booda aarii koo qabbaneeffachuuf jedhee baajaajii koo gaffaadhee dhaqee taa'ee aannan ajajadhee dhuguutti kee. Otoon beekiin jechuudha. Aariin silaa haaraa olee na dhiise. Sanaan booda gaafan taa'ee yaadu baajaajiinis akkuma gowwaa aarii laata jedhee yaadeeni aqabbanaaf jedhee gaafan karaa beenzilatti naqanii aannanitti naqu yoo maali aarii isaa qabbaneeffachuu isaa ibsatee gaariidha jettee yaadda. Hanoon beeku. Karaa ciismaacaadhaan baaduun baasu achi booddee shakkee gaafa naqee irra deebi'ee ilaalu baaduun tak 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 jedhe arabeet ta'e amanuun dadhabe. Maal?